Algo te gachuman. Yeroo mucaan koo nyaatamu. Yeroo meeqa nyaatte? Ani moo akkan dhagayetti nama sadi nama afur jedhaara. Miti amma kanatti nyaatte qofnittim. Ilmoo kooti laanni nyaadha. Tokko kan biraa. Kan biraa moo ijoolluma waan nama marte waan natti ijaaramtee arrabaan darbite. Sana nyaadhu naan jedhe. Ammoo amma tuqaate nyaattaa dandeesse. Danda'am. Maaliif maal sobda daga? Original kan jiru. Qoricha horii baattee dandaati sil. Qoricha guyyaa baatte nyaatti. Isa iyyuu obboleessi kooti. Aleessa maa jette qoricha hundumaa dhaqee funaanee kenna sadii qaadii isa kan hin jenne. Eessa jira qorichi? Eenyu sii kenna? Naan kenna. Eenyu sii kenna? Mana koo Zulaalii nyaate. Zulaalii si kam? Zulaalii naan kun wasaan uffeeti. Asaan uffeeti. Asaan uffeeti? Gara kana yoo gara dibboo keessaa hin kennine? Gara qaajjaatto? Naan kenna isin beeku. Gandi isin tillee warra absaatan eenyu isinii fide gaafa walaa qorichachi? Zulaalii asan tunuufi. Zulaalii meeqa? Mana sii jirtu. Zulaalii meeqa? Mana ofii. Eessa ganda kam keessa? Ganda nuffee. Asaan uffee moo? Haatoo milishaa kamitti nyaatte? Ati kamitti milishaa nyaatte? Bira godhatan Zulaalii bira. Nama danuu. Nama meeqa? Qoricha sin fudhanne. Kamitti nyaatte hima akkatti nyaatte milishaa? Milishaa akkatti nyaatte hima? Soobduuni diiganaa. Milishaa miti milishaa akkamitti nyaatte? Maal si balleessina? Milishaan Ammaan booda nam tokko sitti hin bu'u akkamitti milishaatti bu'u? Si oddee keeti? Oddee keeti? Mana fi gaafii mucaa dhumnaanii rukutti. Gaafii dhumnaanii? Gaafii nyaatte gaafii. qoricha fudhadheen qabu. Ilaalaa jettu dubbiftee jennaan iyyee eegasii dubbiftee qoricha fudhattee taanaan jedhan. Amma mucaan irranii dhukkubsatee jedhu. Ilaamee bareedduu koo ansitti maddeen ture mana akkan qabne miinda ati garuu nobsitu guyyaan barbaadda barkee kiidhaan riinda qarshiinoo sirkan taa'u wanti haaraa yoo galee bituu suuqiitti fiidda ati akkas erga taate jireenya koof hin taatu boruu mana koo diigda beenu galii ohoo gannaa bayii beenu badii. Biyya kana eegannu fi amma waggaa tokkoo fi ji'a sadii ol ta'eera. Amma kana keessatti waan baay'een jijjiiramaniiru. Egaa jijjiiramoo sanarraan kan ka'e amma biyya sanatti galuun barbaachisaa ta'ee natti hin mul'anne. Kanumaaf egaa amma as jira jechuudha. Kanaaf amma erga achi geessanii haalota biyya keessaa kamtu biyyatti deebi'uun akka yaaddessaa isinitti ta'u godhe sababa ta'e. Waggaa tokko asitti biyya sana keessatti wanti raawwate baay'ee guddaadha. Walumaa gala egaa mootummaan jijjiiramaa jedhamee hundeeffameetiin booda biyyi sun haala hamaa keessa seentee jirti. Garuu immoo waggaa tokko as inni jiru immoo hundumaa caalaa kan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhaabbilee siyaasaa guutummaadhumatti cufamaniiru jechuudhaaf hin danda'ama. Kanaatiif sochiin siyaasaas biyya keessatti geggeessuun hin danda'amu. Amma jiraachuudhumaaf iyyuu haala nama yaaddessuu fi haala nama sodaachisu keessa gahameera. Lammaffaa immoo biyya sanatti yoo deebi'ames sochiin siyaasaa gochuun sababii hin danda'amneef biyya sanatti galuun yookaan biyyatti deebi'uun faayidaa waan hin qabne ta'ee waan mul'ateef ani gara kootiin ammaan booda biyya sanatti deebi'uun faayidaa hin qabu, bu'aa buusuus hin qabu. Kanaatiif biyyuma kana turuutu narra jira kan jedhu dhiyoo kana murteeffadde. Kanaatiif akkuma kanaatti amma biyya hambaa kanatti hafuudhaaf murteesseera jechuudha. Haalli biraanis biyyatti hooggalee amma hojiirra hin jiruanii. Waggaa 60 guuteetti naan jedhanii hojii hojjechuu akka hin dandeenye waan jedhan duraan keessaa hojjechaa ture yuunivarsiitii Finfinnee natti himeera. Soorama na baaseera. Sooramni yoo naa kaffaluu baateyyuu soorama na baaseera. Kun kan ta'e erga mana hidhaatii baataniiti? Akkuma mana hidhaatii bahanii xalaa naan gahanii waggaa 60 guuteetta sababii ta'eetii fi amma sooramaan baateetta naan jedhanii soorama koollee pirooses gochuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Kanaatiif isas argachuu hin dandeenye waan hojjechaa ture. Umurii koo guutuu waan itti dadhabaa ture hundumaa dhiisee biyya hambaatti harka koo duwwaa galuun dirqama natti ta'e jechuudha. Biyyatti hooggalee tokkoffaa sochii siyaasaa gochuu hin danda'u. Lammaffaa hojii irratti bobba'ee jiraachuudhaafis hin danda'u. Kanaatiif asiinis haa ta'u achiinis biyyatti galuun homaa ammaan booda faayidaa waan qabu qabsoo kanaatiifis immoo waan gumaachuu waa tokkollee jira jedhee sababiin hin amannee fi biyyuma kanatti hafuudhaaf murteessee jechuudha. Kanaaf jechi kooluu galtummaa gaafachaa jirtu yookaan gaafattaniittu jedhu keessaa isa kamtu ibsa jechuudha haala ammarra jirtan.
Yaa biyyi sun anaaf sodaachisaadha jireenya kootiif sodaachisaadha jedhee beeksifadhee jennaan sanarraa fudhatanii jiru. Akkasumatti dhuunfaadhaan biyya kana keessa turuudhaaf dirqameera jechuudha. Irra deddeebiidhaan carraa biyya hambaatti hiree keessa murteessuu argattanii diddanii sababni galaa turtaniif qabsoon gaggeessitan bu'aa akka buusu amanuurraa kan ka'e tureemi amma sadarkaa sochii siyaasaa gootaniin jijjiiramni dhufuu danda'u xiqqaa akka ta'e waan amantaniif haftan jechuudha. Egaa amma 2010tti ani fakkeenyaatiif mana maree biyyoolessaatiif dorgomee tan ture yeroo sana sirna wayyaanee keessa turre haa ta'uyyuu malee amma tokko dorgomuun ni danda'ama ture. Muuxannoon yeroo sana argadheerraati yeroo biraallee deebi'ee yoon dorgomee rakkoowwan yeroo sana na mudatan irraa wantoota jabaan irratti qabsaa'u hin jiru tokko yoo jiraate mo'achuun illee ni danda'ama. Karaa nagaa qabsaa'anii aangoo siyaasaa yoo harkatti galfatanii poolisii uummanni barbaadu hojiirra oolchuudhaaf haalli jiru baay'ee xiqqaadha. Sababii kanaatiif ammaan booda biyya sanatti deebi'uun waan faayidaa qabu ta'ee natti hin mul'anne gara kootiin jechuudha. Kana jechuun egaa isin hamma mana hidhaa seentanitti durataa itti aanaa dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo turtanii amma hirmaannaan dhaaba siyaasaa sana keessatti hooggansis ta'e hirmaannaan dhaaba siyaasaa san keessatti qabdanii hin jiru ka'eeraa jechuun hin danda'ama. Biyya keessatti socho'anii uummataa wajjin wal arganii walgahii godhatanii rakkoo isaa irraa dhaga'anii waan jirutti ibsanii waan hundumaa uummataa wajjiniin hojjechuun waan danda'amu miti kun hundumtuu dhibba sadarkaa cufamurra ga'eeraa jechuudha. Kanaaf ani amma paartii siyaasaa keessa turuun nan barbaachisu jechuudha. Akka ittaanaa dursaa Koongireesii Federaalawaa Oromootti intarviiyuu isa dhumaati kanan kennu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhimma kana irratti dhaabbii Koongireesii Federaalistii Oromoo wanti ifatti jedheen jiru qondaalli olaanaa dhaabichaa BBC dubbise obbo Baqqalaan barreeffamaan xalayaa gadhiisii akka hin galchine isaan dhaabicha gadhiisuuf ibsuun isaanii akka isaan rifaasisee garuu hooggansa roof kaasuun isaanii akka dhaabicha miidhutti hin laallu jechuun